Hayyee hayyee Oromoo akkam ooltan nagaa ooltanii nagaa jirtuyi gadda cabsattanii qabbaneeffattanii eegaa gadda hin qabbaneeffatu. Gadda akkuma yeroon oolee buluu fi guyyaan dheeratuun irraanfachaa obsaa sana booda immoo dagatanii jireenya idilee itti fufu. Oromoo kiyyaa isa gaafa duraatirraa har'aa qabbaneeffachaa deemuun waallee ta'anii yaaduun karamitti deemaa jirraa maal keessa jirraa wanti nutti deddeebi'aatu jiru kunillee dhaamsa maalii nuu dabarsaa isa jedhu namuyyuu waan duubatti deebi'ee taa'e yaadu natti fakkaata. Garuu gaddi Oromoo kan irraanfatamnee fi akka hin qabbaneeffanne bira hin dabarre hin irraanfanne nama taasisu ija isaa waan buruqsaniif qaroo ilaaltuu isaa waan buruqsaniif namni yeroo hunda ijaajame ifan argu ifa arguu dhabuu isaatti immoo addatti namni ifa argee qaroon isaa jaame ifa duraan arge sana waan yaadatuuf ifa duraan argu sana ifa kara ija isaatiin argaa ture sana waan arguudhaaf hawwuu fi qaroo isaa dhabuu isaatiin kan ka'e gadda isaa yoomayyuu hin dagatu jechuudha. Kanaaf faca'ee kanurraa fudhatanii amma waggaa 4 deemnaa mitiire waxabajjiin dhufu kun waxabajjii 29 waggaa 4ffaa isaati. Kanaaf Oromoon gadda isaa guyyaa guyyaatti sa'aatiitti sakandiitti Hacaaluun ija duraa kan deemuu dhabee fi Oromoon gubataa jiraatuu fi qaroo isaa ifa kara Hacaaluutiin arguuf jiruu fi arguu jalqabe sana waan dhabee fi dagachuu dhabee jechuudha. Dagachuu rakkataa jechuudha. Kanaaf gubaadhuma keessa jiraan. Tarii gaddii fi gadadoon kan irraanfatamuu danda'u tarii kan lubbuun jiruuf gaafa hawwiin Hacaaluu waan Hacaaluun saba isaatiif hawwaatu saba isaatiif jedhee qabsaatu saba isaatiif jedhee wareegame suni gaafa galma ga'u inni suni gaddi suni qabbanaa jedheetiniin amana. Akkasittan hubadhallee. Kana caaluu akkas ta'a otoo jiruu immoo egaa yoo dubbiin itti daddabalamaa deemu yeroo yeroodhaan yoo itti daddabalamaa deemu daranuu itti hammaatee gadda bira darbee karaa nama hadoochutti kara hadoodutti nama oofaa jechuudha. Amma Oromoon addatti akka namaatti akka sabaatti hundaa ol immoo bilisummaadhaan jiraachuu hawwu gaafa waan suni karaatti harkaa fashalu karaatti harkaa gatatu argu
ofii isa abdatu sana karaa irraa citee hafu yeroo ammaa kana sadarkaa badaduu keessa jira. Badadee humtuu ittiin dhaga'amu bakka calluma jedheetuma jiraata. Hadooduu iddoo adda addaatti sammuun illee yaaduu dadhabu sana keessa jiraata jedheetiin ni yaada. Amma wanti gidduu kana nu mudate waggootii jaan kana wantoonni ta'aa jiran akkuma jiranitti ta'ee inni immoo amma obboleessa keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya bara baay'een keenya tarii biyya warri jiru beekuu dandeenya, beekuu danda'a namni biyya jiraatu warri biyya keessa jiraatanii warri waliin jiraatanii fi quunnamtii isaa qabanii amma namoonni yuunivarsiitiitti beekanii warri waliin baratanii waa'ee sagaa ba'anii himaa jiru. Garuu nuti carraa wareegama ilmaan Oromootiin jijjiiramni dhufe jedhame kana keessa argine namni kun biyya keessatti adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee hojjechuu isaa as ba'ee gaafa immoo isa arginu ammallee adda bilisummaa Oromoo bakkuma hunda jira. Bakka hunda jiraachuu miti. Hayyoota Oromoon hin qabdi jedhan keessa hayyoonni Oromoo sammuu qaban, kan fageessanii yaadan, kan addunyaa beekan, kan addunyaa xiinxalan. Edaa biyya keessa taa'anii adda bilisummaa Oromoo nuyi baqate kana baqannee jirru kana kanuma beeknu fa'aa nutti fakkaataa ture jechuudha. Namni sammuu akka kanaa qabu, namni dandeettii akka kanaa qabu biyya keessa jiraatee adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechuu isaa gaafa arginu abdii nutti ture jechuudha. Qaroo bilchaata, beekaa fageessee yaadaa, obsa qaba waan dubbatu beeka. Obsee dubbata waan dubbatu immoo jechi takkittiin kan lafamu. Alagaa biratti illee fira biratti illee kan alagaa cabsitu kan fira immoo guddistu kan fira immoo abdii itti hortu. Kan inni dubbatu waan inni haasa'u jechuudha. Nama akka kanaa hayyuu akka kanaa Oromoon gaafa dhabu irra caala jiruu fi jireenya isaallee fuuldureen isaa dimimmisa keessa seenu jechuudha. Hadooduu isa jedhamu sana. Hadooduu. So gidduu kana keessa jirra. Kana keessaa baanee kara fuula duraatti deemuudhaaf immoo maaltu mul'ataa jira? Maal argaa jirra? Wanti nurraa eegamurree maaliin? Lubbuun jira, lafa kanarra jirra. Nuti lafa kanarra otoo jiraannu ekiraa warra wareegamee immoo qilleensa irraanis ta'uu lafarra nu faana marmaara. Wanti argaa jirru gumaan isaanii hin baate, gumaan isaanii bilisummaa Oromootiin baate, ummata kana aara galfachiifti. Akkuma jirru kana keessattuu immoo wanti namatti mul'atu hin jira jechuudha. Amma irra caala akkan gadi ba'ee dubbadhu kan ni dirqisiise suura dudduubbee kootti argitan kana. Bara Oromoo Pirootestii Oromoon harka akkas gochaa turree miti.
wayyaanee Ihaadeeg irratti jechuudha. Kara fuulduraatti illee ture jechuudha. Moo xiqqaatee bara kara fuulduraatti. Amma ajjechaa hayyuu keenya battee Urgeessaa wajjin wal qabatee akkaataa isa itti ajjeessan. Akkaataa isa itti ajjeesanii kosii keessatti raqaa keessatti geessanii gatan san qabattoo kofoosaatirraa harka duubatti hidhanii qeerroon Oromoo agarsiisaa jirti jechuudha. Bara Oromoo Pirootestii maastar pilaanii san akkasiin maastar pilaan lafa Oromoo saamamuu, wayyaaniin Oromoo buqqisuu, wayyaaniin Oromoo ajjeesuu, ajjeechaa akka har'aa kanan ture dhugaa dubbachuu. Ajjeechaan akka har'aa kun jiru manarra deemanii nu ajjeesanillee OPDOtu mana Oromoo qe'ee abbaa Oromoo qe'ee Oromoo fidee ajjeesisaa ture gaafa sana. Afaan hiikaa maatiin kiyya afaan Tigriffa waan takkan beekan waan takkan beekan. Kan qabee dhufe garuu Oromoo OPDO har'a battee Urgeessaa nyaatte kan ajjeeste geessitee kosii keessatti gatte kanatu qe'ee abbaa kiyyaa lafa dhaloota obboleessa quxisuu warra fincilantu mana kanatti dhufee soorama jedhaniiti halkan manatti marsanii gaafa obboleessi koo manaa gadi ba'u kan barbaannu sitii miti jedhaniitti rumsa. Manni isaa kara meetira 50 wayii dallaan tokkichuma mana abbaa kootirraa fagaata. Mana isaa balbala duratti mana duubatti kuffisanii booda innis waan qabu qabatee itti ba'ee karaa balbalaatiin naanna'anii dhufaniiti warra dhufanii balbala banaa jedhanii abbootii keenya baakiyyaa qixxaa turaniini isaanis Tigree turanii afaan Tigriffaatiin itti haasa'an. Edaa isaan isa kuffisni waan inni harkaa qabu fudhannee jirraa haa deemnu jedhanii deemanii jechuudha. Waan isaan jiranillee hin dhageenye garuu isaaniif hin galle dhaqanii sassaabbatan. Kan warra sana qe'eetti nutti fide warra mar'a nu ajjeesaa jiru kana. Warra mar'a nu ajjeesaa jiru kanatu warra mar'a battee mana bakka hoteela ciisee fuudhee baasee harka duubatti hidhee ajjeesee kana kanatu fidee ajjeese. Yoo xiqqaate fuuldureedha ture gaafa sana hammeenyillee kan kanaa wal gitu miti jechuudha. Manaa baasanii qabattoo irraa hiikanii harka duubatti hidhanii gatanii bineensi akka nyaatu lagatti hin ganne ebboo. Balbala abbaa isaa duratti kuffisanii dhaqaa kaafadhaa duubatti kufe kan jedhu nu amma irraa adeemnu warra kanaatirraa akkas goone irraa kan jedhu afaan Tigriffaa walitti haasanii buqqa'anii deemanii. Qe'ee abbaa isaa waan ta'eef bineensi nyaachuu hin danda'u. Yoo xiqqaate lubbuun illee itti qaqqabataniiru. Sakandiidhaafis. Kan warra kanaa kan adda godhu kan warra kanaa kan adda godhu
reeffallee ajjeesanii bineensaaf laatu jaran. Hayyuu nama akka kanaa kan Oromoo miti addunyaan beektu. Hayyuu akka kanaati OPDO'n yoo ajjeeftellee waraabessaaf laatti jechuudha. Bineensi akka nyaatu lafa tortoraa lafa haraqaatti geessitee gatti jechuudha. Kun dhuguma dhaloota amma lafa kanarra jirurraa keessaa hin baha. Seenaa akkamii dabarsina laata? Seenaa akkamii dhalootni dabarfata laata? Maal nurraa dhala laata dhaloonni? Hayyuu beekaa isaa dhuguma dubbachuudhaaf bara. Waltajjii kamirratti inni dhiyaatee namoota wajjin haasa'e keessa. Alagaan illee hin jedhaa bara. Oduma mormaniinuu waan isaan barbaadan otuma hin jenne iyyuu battee altachaalem jettee bara maarti. Battee altachaalem. Mee inni namichi Salamoon Shumiyyee jedhamu sana irratti dhaqee haasa'u jedhaa. Miidiyaalee iffitaa maaloo jedhamu kana irratti barbaadanii gaaffiif deebii godhuu fi waan inni haasa'u jalatti mee koomentii dhaqaalaa dubbisaa. ይሄ ሰው በጣም ምሁር ነው። ይሄ ሰው አልተቻለም። የሚቻል ሰው አይደለም። እውነትም ምሁር ነው ጀቲ በርጀር ሀርኤ ገዱ ኤሚቲ ኦቶ እንዲሁ እንጂ ነማ አካ ከናት ኦፒዲዮን ጀፍቴቲ ፉቴ ጌሲቴ ረቃ ኮሲ ከሰጠ ከወራቤ ሲኛቱ መታሳ ባበቀክስቴ ራሳ ሰሜቃን ጋት ከናፊ መዳን በረ ኦፒዲዮ መዳን በረ ወያኔ ያዴክ isa harka duubaa akkas goonu sanarra kan ammaa kun caalee dhaloonni kun harka duubatti waxxaratee akkuma obboleessa keenya battee urgeessaa duubatti hidhanii ajjeesanii waraabessaaf irbaata akka ta'u gatanii deemanitti fincila akkasii kana kaasan agarsiisaa jiranii jechuudha. Inni kun Oromoo maraafdhaaf kanatu tarii waa dubbadhuu laatana jechisiisa. Malee har'a dubbachuu irra namni du'a filate yeroo ammaa kana beektu. Gadi baanii dubbachuu irra du'a filate. Yeroo Oromoon naaffatee yeroo Oromoon akkanatti shibaatee ofirra taa'ee jiru kana keessaa alaa lubbuu tanatu nama marara malee namni du'a filate waan dubbachuu. Kana arguu irra du'a filata. Facaaruun bal'oo obbolaa lamaantu baltu walitti dhugaasaa miti. Kan walitti dhugaasuu fi kan mirga saba Oromootiif falmachaa jiruu fi diina Oromoo sirna impaayera Itoophiyaa sana. Kana arguu irra du'uu wayyaa jedhe. An du'e hobbaafateedha. Har'a otoo jiraate maal jedha Facaaruun? Har'a otoo jiraate. Guyyaa har'aa kana baanii dubbachuu odoo hin taane baanii waa jechuu otoo hin taane maaliif namni waan boru dubbatu seenaa gaarii dubbatu hin qabne du'uu isaaf wayya. Du'uu isaaf wayya. Kanaaf ammallee kan kaleessatirra dubbiin jabduu ta'uu isaa dhaamsi darbaa jira. Bara ammaa kana mootummaa wareegama ilmaan Oromootiin dhufee masaraa diinaa masaraa Minilik sana gale. Silaa garee masaraa Minilik sana diiga jennee eeglaa bara. Inni kan inni eega masaraa Minilik sana gale dhiiga ilmaan Oromootiin galeeti masaraa Minilik siidaa Minilik warqiidhaan tolcheeti haaromsuutti gattaa'e jechuudha. Silaa masaraa sun diigameet masaraan sabaa fi sablammiidhaaf ta'u. Argitee haaraan ijaarama. Kan sabaa fi sablammiin itti gammadan yoo laalan kan ijji dhiiga uffatu odoo hin taane kan yoo laalan kan itti gammadu. Yoo laalan kan ijji diina isa ajjeese abbootii isaa akaakayyuu isaa irraa ajjeese gaafa laalu ijji dhiiga uffatu odoo hin ta'ine ilaalee gammadu.
itti buhaaree biraa deebi'u ijaarama akkasitti haaromsama jennee ture. Inni warruma dhiiga sabaa fi sablammii ijaare san egaa masaraa Minilik galee haaromsee gannuu ba'ee jechuudha. Inni mootummaan dhiiga ilmaan Oromootiif dhiiga addatti ilmaan Oromootiin dhufe iddoo sana qabate kan mootummaa olaantummaa TPLF wayyaaneetiin gaggeeffamaa ture nutti caalee kan jedhu bifa jijjiirratee gadi bahee isin gadi bahee jira jechuudha dhaloonni. Isa kana simatanii akkuma gaafa kaleessaa harka qaxxaamuranii akkas jedhamu sana harka duubatti hidhatanii adda itti kennanii adda inni akka barbaade haa godhu adda isaaf kennanii adda rasaasaaf kennanii dhaloonni kun lafarraa dhumee inni irratti Minilikaa ijaaruun mallaqa abaabilee akaakilee Minilik irratti haa dhalchu. Kan nama baasutu isa kana jechuudha. Isa kanatu akkan gadi bahee dubbadhu na godhe ilmaan ayya. Isa kanatu akkan gadi bahee amma fuuldura kanatti bahee yoo natti hammaattu viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 waa jechaa ture. Inni kun immoo xiqqoo onnee waan naa kenneefani daqiiqaallee achi dabaladhee akkan gadi bahee dubbadhu na godhe jechuudha. Isa kana yoo walirraa kan fudhannu yoo taate yoo isa kana walirraa fuudhannee itti deemnu yoo taate ammallee fagoon jiru. Gootota keenya dhabni malee gootota immoo hambaa hafan kan hafan yoo jiraatan. Tarii Jawaar Keeniyaa jira amma achitti adamsaniillee galaafachuu danda'u. Baqqalaan Ameerikaa jira tarii achitti hin danda'anii abadan. Sanaan alatti warri gara biraa mana hidhaa jiru. Yaazoo kabbadaatiif naa sodaadhaa yeroo kana miidiyaa irratti imboosatu mul'ataa jira. Jarri ilaalaa yoo xiqqaate torban yoo darbe ji'atti herregatanii lafa kaawwatanii jiru. Eenyuun nyaannee maal goona? Eenyuun addunyaa kanarraa dhabamsiinee maal goona? Isa jedhu jechuudha. Irra hojjechaa jiru. Dhaadannoon isaanii qurxummii balleessuuf bishaan gogsuu. Qurxummiin falmii saba Oromooti. Sabni Oromoo mirga isaatiif qabsaa'udha. Inni sun qurxummii. Yaada akkasii kan Oromoo keessa gogsuu fi Oromoo keessaa balleessuuf maal gochuudha? Oromoo lafarraa duguuguudha. Lafa Oromootirra warra siidaa ijaaraniif sana fidanii qubsiisuudha. Kanarra maqaa Oromootiin waajjira PP keessa pirezidantii naannoo Oromiyaa ta'anii hojjetan warra dhiiga jaraa qabuudha. Warra dhiiga jaraa qabuudha. Jaraaf falmaa jiran. Cufaayyuu jaraaf haloo ba'aa jiran. Jaraaf haloo ba'aa jiran. Warra maqaa Minilik nuuf hin ta'uu Minilik diina keenya jedhu lafarraa haxaa'u sana gogsuu. Isa sana haloo ba'aa jiran. Kanaafi amma Oromoo kiyya gahee jechuu haa beeku. Isa harka fuulduratti qaxxaamursinee mormini suni bakka kanaan nu ga'e amma adda keenya isaaniif haa kenninu. Amma adda keenya isaaniif kennuun yeroo isaa ta'u. Dhaloonni kanaan gadi ba'ee jira. Irraa simatanii waliinutti qabsaa'uun koree dhoksaa, koree sekireetii dhoksaadhaan abiyyi ijaarratee murteedhaan ilmaan dhala namaa irraa fixaa jiru. Kan battee ajjeesee raqaa lafa kosiitti gate sana umurii isaa gabaabsuun yookaan immoo ofii gabaabsachuun. Namni ilaalaa dura ofiina wareegamaa yoo jedhe ofiifan wareegama yoo jedhe diina wareeguu danda'a. Ofitti yoo murteesse jechuudha. Yoo garuu uf qusate waan sodaatuuf diinatu dursee isa balleessa.
Kanaaf dura ofii baduu yoo murteeffanne diina keenya irra aanuu dandeenya jechuudha. Isa tokko tokkoon guuree nu nyaatu kan irra aanuu danda'ama jechuudha. Amma harka duubatti qabatanii harka duubatti hidhatanii itti deemuun kun adda koo isinii kennee na fixii kan argee jiraachuun nagahee kan argee jiraachuun nagaheedha jechuudha. Inni kun amma daandiidha, karaadha. Karaadha. Akkuma gaafa Oromoo Protest akkas jennu sana inni kunillee akkana jechuu sana deeggaruullee gargaaruullee bira dhaabbachuullee ta'anii argamuullee bakka jiranitti ta'anii argamu. Yoo isa kana wal simachiifne jalaa ba'uu dandeenya. Yoo isa kana wal fudhachiifne irra aanuu dandeenya. Gumaan Hacaaluu, gumaan Abdul Jabbaar, gumaan Amaanu'eel, gumaan Moo'ii Baqqalaa. Meeqa lakkoofna gaa kanaadha Oromoo. Kanaadha Oromoo. Bar jaartii hiyyeetti gadaamessi goge. Jaartii hiyyeetti gadaamessi goge mootummaan Abiyyi. Koreen inni ijaare. Koreen nageenyaa inni ijaare. To'adhaa jedhee hiisisee mana hidhaatii baasaatii ajjeesaa jedhee itti murteessa. Aayyoo deessee fixatte gadaamessi ishee goge ilmi ishee waan mootummaa kanaan falmeef. Kanaa bar mootummaa kanatu isa kana. Isa kana immoo Angaasaa Ibraahim nutti himee jira. Angaasaa Ibraahim nutti himee jira. Eenyu akka nama ajjeesu. Eenyu shanee ijaarratee akka Oromoo ajjeesaa jiru. Sana qofaadha miti immoo koreen ijaaramtee akka jirtu. Addunyaan immoo ragaa baate sana jechuudha. Aayyoo deesse silaa akka addunyaatti bakka isheedhaaf malu teessee kan sooramtu turte. Sooratamni aayyoo gadaamessi ishii goge aayyoo Oromoo mana hidhaa baasanii ajjeesanii waraabessa nyaachisan. Oromoo waan kana qabadhaa seenadhaaf mataa hunda keessanii keessatti. Boosetti addee kuulii Hawaas. Addee kuulii Hawaas. Baay'eetu jira. Kanaa Qarsaa Maallimaatti abbaa manaa irraa hidhaniiti. Ijoolleen ishii falmiidha seentee jirti. Abbaa manaa jalaa hidhan sanaaf nyaata qabdee geessaa jirti. Odoo karaatti deemtuu hin beeku isaani karaatti konkolaataa irraa buusanii qabanii ijoollee keetee fi bosonatti geessuuf deemaa jirti. Mana hidhaa keessatti ajjeesaniiti ofiin ajjeestee jedhan. Inni addee kuulii mana hidhaatti baasee ajjeesee karaatti gate. Addee kokobee ofiin ajjeeste jedhee yoo nutti hime akkamittiin amanna jara. Koree Abiyyi nu ijaare haadha Oromoo ishii gadaamessi goge hidhee mana hidhaatii baasee ajjeesu. Mana hiyyeessaa gubee dhiichisu. Hingaa yeroon itti jennuufi yeroon bakka isaanii harka duubatti hidhannee bakka isaanii nu ajjeesaadhaa jennutu amma jechuudha. Mallattoo kanatu kanarratti agarsiiseen dirqamee gadi ba'eeti. Isa kana faana dhaabbatu. Faana hiriiru. Namni tokkichi bara mirga hojjetee buluun sarbame jedheeti Tuniziyaa keessatti ibiddaan uf gube. Arab Spring jedhee maqaan itti moggaafame biyyoota Arabaa diktaatoroota Arabaa akka jirutti harcaase jechuudha.
namni nama hayyuu hamma kanaa namni Hacaaluu dhabe namni hayyoota Oromoo hamma kanaa dhabe jara keenya akkan tokko mootummaa kana wajjin bula sanumayyuu mootummaa qe'ee abbaa gubu beelan biyya waxan jireenyi kun akkan taane ta'e isa gara bira darbee immoo diina Oromoo irratti ijaaree diinni sun Oromoo nyaachaa jiru morma muree mukatti fannisaa jiru sana bira darbee immoo amma qaarriffaa qaratee bakkeen kunuyyuu nuuf malaa jedhee Oromiyaa nyaachuudhaaf amoommachaa jiru. Amoommachuu biti bara. Ibidda saafaa qabatee as fiigaa jira. Kana argu Oromoon akkamitti xaxateetuma mana ta'a jira. Akkamitti. Kanaaf Oromoo xiyya kana keessaa baan lammiin kiyya Oromoon biyya alaa jirtan akkuma kanaan duraa hiriira mormii tumsa qabsoo. Inni biyya keessaa jalqabdanii kanatti fufa. Gabaa dhaabu, barumsa dhaabu, daldala dhaabu, qonna dhaabu nu ga'e jechuudha. Namni takkittiin akka daangaa Oromootti hin darbine itti cufu. Daangaa Oromoo takka akkasii wal faana ka'amee itti cufu. Inni kaabaa hamma uummatu kun mootummaa kana kooraa godhatee isa yaabbatee gaafa Oromiyaa seene kan ammaan dura mormi nu murame caala ta'aa jira jechuudha. Amma waan walloo irratti lammiin keenya ta'aa jiru argaa jira. Waan walloo keessatti lammiin keenya ta'aa jiru viidiyoo maxxansuu hin dandeenye kan ijaan arginu. Kanaaf akka qaamni tokko daangaa Oromiyaa hin seenne kan gochuu dandeenyu yoo hundi keenya wal faana dhaabbanne yoo gabaa dhaabnee humna qabnutti dhimma baanu Abiyyi immoo qilee galchuu dandeenya. Abiyyi qilee galchuu faana daangaa keenya illee jenne biyya keenya kabachiisu ni dandeenya ni danda'amaa jedhee yaada. Kanaaf hingaadha natti fakkaata harki amma akkanatti duubatti akka goota keenya hayyuu keenya beekaa keenya duubatti hidhanii rasaasa meeqa sammuusaa harcaasanii kosii keessatti gatanii deeman sana mallattoo kana fudhannee ba'uuni mallattoo kana qeerroo fi qarreen fudhatee ba'uuni wayitti nu baasaan jedha jechuudha. Inni gara biraa warri hidhattanii mootummaa kana ergamaa jirtanii fi Oromoo harcaasaa jirtan. Ofii keessaniif illee waan isin hin ilaallannetti dhaqxanii harcaa jirtan. Lola kaaba kanarratti lola naannoo Tigraay wajjin godhametti Oromoon achitti harca'ee ture cubbamaadha. Lubbuun isaallee araaran qabaattu jedheetiin yaada. Maaliif hin godhinaa otoo jennu odoowwan waan dhaqanii achitti harca'an. Har'allee du'uuf jiraachuu isaanii maatiin isaanii hin beekan. Har'allee immoo asiin erganii naannoo Amaaraa faannoo wajjin kan harca'aa jirtan. Lubbuun keessan harcaatan kunillee boqonnaan qabaattu, boqonnaan argattu. Maaliif mirga biraa sarbuudhaaf deemtanii kan keessan odoo si ajjeefamaa jiru. Kan keessan tiksuun odoo isinirra jiru. Amma as deebi'a. Humna Oromootti dabalama. Oromoo wajjin ta'a, Oromoo irra diina eeggita. Daangaa keessan kabachiisa. Isiniif waamichi kiyya dhumaatiin ishee kan. Inni gara biraa jara keenya gaafa roorroon daangaa dabartu humna kuufatanii fi dhokfatanillee gadi baafatu bara. Gaafa waa hundi daangaadhaa ol ba'ee argitee warri keenya duri hamma kanan maallaqa tana hin qabatani horii waan akkasii kan hin qabatani garuu hin susuuqqatu hiriqsu suuqqatu hin dhokfatu birrii qaba hiriin namni beebeluun birrii qabattee hin beektu horii qabaa saa qabaa maal qabaa midhaan qabaa maal kana malee jechuudha. Gaafa dubbiin hammaattee ollaatti waa galte isuma homaa hin qabu jedhamu sanatuyyuu waan susuuqqate sana gadi baasee dhimma itti baa ollaasaatti illee dhimma baa ollaasaa illee itti gargaara jechuudha. Rakkoo ollaasan yoo du'a ta'e yoo balaa wayii qaqqabe yoo duuti wayii qaqqabe yoo namni walitti bu'e yoo namni wal ajjeese
namichi moomaa hin qabne si jedhu sanatu waan gola keessaa qabutti walitti baasee waan sana fura jechuudha. Jara keenya humna hin qabnu, humni har'aaf hin taane, humni qusannee waa goonu hin jirru mataa walitti qabanne gaafa akkasii kana waan xinnaadhaan yoo waa hojjanne waan guddaa buufan. Waan xiqqaadhaan yoo waa hojjanne waan guddaa buufan. Wal saqaaluu, wal xaxuu, laankoo wal jala maruu dhiifne humna qabu qusannu yoo jiraate roorroo ilmaan Oromoo irratti akkatti roorrifamaa jiru kanaaf habaaf waan qusanne habaaf sana keessaa waa buufanna jedhe. Yoomi firee kanaaf akkuma warra otoo waan baratin otoo waan beekin abbootiin keenya haadholiin keenya sabbata isaanii keessatti waan dhokfatan keessatti gaafa wanti roorroon hammaattee waa daangaa darbu bakka jiru walitti luluqqifatan sana walitti luluqqifan walitti haa baafan. Bara Hacaaluu sana ho'ituu turtee mee tarii jechuu danda'a namni. Sila dubbiin gaafa sana guduunfamte turte. Gaafa Hacaaluun ajjeefamu. Gaafa hayyoonni Oromoo haramanii mana hidhaatti galamu sana masaraa Minilik Qomaaxichaa sana marsanii diiguutu irra ture Oromoon. Hin danda'a ture Oromoon. Lafa isaati irratti ijaaramee dhiiga isaati irratti gaafa har'allee inni dhiiga ilmaan Oromootiin dhufee achi keessa taa'ee Oromoo akkas godhu masaraa sana diiguu qofatu furmaata ture. Ishiin nu dabarte amma hoo faannoon dhuftee taagaltu. Faannoon akka dhuftee ittiin gallee masaraa sana diiguu. Masaraa sana yoo diigde bakka dhuftee galtuun qabdu dhuftee illee otuma dhuftee illee jechuudha. Garuu masaraa sana diiguun dirqama. Dhiiga ilmaan Oromoo lafee ilmaan Oromootiin ijaarame. Har'allee dhiiga ilmaan Oromoo lafee ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreetiin warqiidhaan hojjetamee masaraa Minilik keessa taa'e. Siidaa Minilik. Dhiiga ilmaan Oromoo qeerroo qarree Jaagamaa Badhaanee Gaaddisaa Hirphasaa. Okay? Hangaafa Irreessaa qeerroo fi qarree Oromoon jaartiin jaarsi 800 ol itti awwaalame warqiidhaan hojjetamee Minilik masaraa sana keessa gale. Masaraa sana keessa kan gale isa kana dhiiga ilmaan Oromooti. Kan dhiiga ilmaan Oromootiin masaraa Minilik ijaarame miti. Kan warqiin hojjetame siidaan Oromoo dhiiga ilmaan qeerroo fi qarree ilmaan Oromoo kan kaleessaa kan fagooti miti ba. Kan kaleessaa kanarra battee urgeessaa ajjeesee kosii keessatti gate sun dhiiga qeerroo fi qarreetiin ijaarame. Warqii fi masaraan sun kan haaromne akkasitti waa muuziyeemii Zibaasinkii jedhamu kun hundumtuu dhiiga qeerroo fi qarreetiin ijaarame har'a haaromfame. Masaraan Minilik kan ijaarame dhiiga abbootii abaabilee akaakilee keenyatiin lafee abaabilee akaakilee keenyatiin kan haarome immoo dhiiga qeerroo fi qarree bara Oromoo Pirootestiitiin itti dhumattee. Isa kana kan mammaachaa jiru. Ammoo furmaanni maayii masaraa Minilik diiguu. Masaraa Minilik diiguu jechuun maal jechuu akka ta'e ifa. Sanaaf yoo Oromoo nuuf qopheesse maaliif adda keenya akka ijoollee kanaatitti bakka jirru maratti maaliif hin taane namuyyuu furmaata isa kana dhaamsi koo maayii isa kana waan kuufanne soo jiraate waan akka haadholiif abbootii keenyatti yeroo biraatiif qusannullee yoo jiraate badu isaa badu tolu isaa tolu har'a hojiirra oolchuun jedhaa dheeradhellee sochiin qeerroo fi qarree akka ammaatti as ba'e kuni baay'ee na dubbiseera ulfaadhaa galatoomu.